Maqaabaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtaniitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii dubroo maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsa keenyaa koorsii dubbii haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaamiidhaan akkuma yaadattan egaa kutaa darbeen boqonnaa tokkoffaa ture kan xumurre walumaa galatti boqonnaa tokkoffaadhaan kan baranne seensaa barumsa kanaadha. Barumsi kun hiikkaansaa maalidha? Akkasumas barbaachisummaan isaa kiristaanummaa keessatti guyyaa har'aa barumsa haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaamii maaliif barannaa kan jedhudha ture kan ilaalle. Dabalataanis immoo kutaa darbee keessatti barannee kan turre barumsi kun maddisaa'oo eessaa dhufe kan jedhus ilaalleerraa. Kan xumurraa immoo ilaallee kan adda baane hiikkaawwan maqaa haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaamiidha. Egaa isaan kun akka seensaatti kan barannedha. Har'a immoo akka fedhaa fayyaa waaqayyootti kan eegallu boqonnaa lammaffaa barumsa kanaa kan ta'u yommuu ta'u, boqonnaa kanaan guutummaatti kan barannu haala dhalootaa fi guddina haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaamiidha kan ta'u. Waaqayyo abbaan keenya nu barsiisuun fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan haala dhalootaa fi guddina haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaamii yommuu jennu mata duree kanaan mata dureewwan xixiqqoo muraasadha kan barannu. Keessumattuu dubroo maariyaamii haadha keenya dhalachuu isheerraa kaastee hanga mana Elsaabeexitti kanneen jiran tartiibaan kaasnee kan ilaaluudha kan ta'u. Kan jalqabaa qabiyyeen barumsa kanaa egaa kan ta'u seenaa dhalannaa isheeti. Haala dhalannaa ishee jalqabaa kaasnee abbootii isheerraa kaasnee jechuudha kan ilaalluudha. Kan itti aanu immoo haala dhaloota haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaamii abbaa ishee fi haadha isheerraatu haala kamiin akka isheen dhalatteedha. Kan lammaffaa kan itti aanu sadaffaadha kan jiru immoo mana qulqullummaa galuu isheeti. Isa kanas bakka isaa yommuu geenyu achitti kan barannudha kan ta'u. Itti aanee kan jiru immoo maanguddicha Yoosefiif kaadhimmamuu ishee kan jedhu itti aansinee ni baranna. Itti aansinee kanneen hafan kan hafummoo kan ta'u ergaa misiraachoo qulqulluu Gabri'eelidhaa fi akkasumas mana Elsaabeex deemtee achi deebi'uu ishee isaan kanadha. Egaan boqonnaa kanaan barachuudhaa fi kan itti seennu jechuudha. Har'a kan eegallu kutaa tokkoffaa jechuudhaan jalqabatti kan kaasne seenaa dhalannaa haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaamidha kan ta'u. Egaan seenaa dhalannaa haadha keenya dubroo maariyaamii yommuu jennu jalqabumarraa kaasneetudha kan ilaallu. Kitaabni waa'ee haadha keenyaadhaaf maal jedha? Raajiiwwanii fakkeenyonni baay'een akka isheef jiran gara fuulduraatti boqonnaa afuraffaatti kan itti deebinu yoo ta'uyyuu dursanii raajiiwwan waa'ee isheedhaaf dubbataman keessaa raajiin tokko faarsaa Daawit faarsaa 86 lakkoofsa tokkoffaatti barreeffame ni arganna. Innis maal jedha? Hundeewwan ishee tulluuwwan qulqullaa'oodha. Hundeen ishee maalidha? Tulluuwwan qulqullaa'oodha jechuudhaan faarsaan kun waa'ee haadha keenyaadhaaf kan dubbachuudhaan eegala.
Kun maalidha? Faarsachi Daawit waggoota 100 waggoota 1000 dhalannaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin dursee waa'ee haadha keenya Dubroo Maariyaamii akkasumas immoo waa'ee gooftaa keenyaa darbees immoo wantoota baay'ee kanneen dubbatedha. Isaan keessaa kun giiftii keenya Dubroo Maariyaamiidhaaf kan dubbatamedha. Innis maalidha kan dubbatame? Dhuguma hiddi dhaloota haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii sanyii qulqullootaa ta'uu akkasumas immoo sanyiiwwan sana keessaa jalqabumarraa kaasee tartiibaan wal qabatee akka inni dhufe ta'uusaadha dursee faaruu kanaan kan argannu jechuudha. Egaan tulluuwwan qulqullaa'oo warreen jedhaman kana faarsichi Daawit dursee kan inni bifa raajiidhaan kaa'ee kakuu haaraatti kitaabota kanneen barreessan keessaatu kanneen jalqabaa keessaatu qulqullichi Maatiyoos tartiibaan lakkaa'itu ni arganna. Sanyii Daawit sanyii Abrahaam jechuudhaan hidda dhalannaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo lakkaa'u gooftaan keenya kan argame giiftii keenya Dubroo Maariyaam irraa waan ta'eedhaaf karaa sana yeroo lakkoonu karaa abbaashee jechuudha. Dhuguma jalqaba kan kaasne kun tulluuwwan qulqullaa'oo kanneen jedhaman kun dhugaa ba'ee qulqullichi Maatiyoos barreessee ni arganna jechuudha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 1:1 yommuu ilaallu maal jedha? Hidda dhalannaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos sanyii Daawit sanyii Abrahaam jechuudhaan eegala. Sanyii Abrahaam jechuudhaan yeroo eegalu Abrahaam irraa kaasee dhaloota 14 lakkaa'uudhaan hanga Daawititti. Kana booda Daawit irraa kaasuudhaan immoo dhaloota 14 lakkaa'ee hanga booji'amuu saboota Baabilooniin geggeeffameetti. Ammas immoo taanee dhaloota 14 lakkaa'uudhaan immoo hanga Dubroo Maariyaamitti geessaa jechuudha. Abrahaamii kaasee hanga Daawit dhaloota 14. Daawitii kaasee immoo hanga Dubroo Maariyaamitti immoo dhaloota 28 lakkaa'uudhaan hanga Dubroo Maariyaamitti geesseera jechuudha. Kun kallattiidhaan maal nutti agarsiisa? Karaa abbaashee haati keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaamii dursee kan isheef dubbatame kun hundeen ishee tulluuwwan qulqullaa'oodha kanneen jedhaman dhuguma saboota yeroo sana waaqayyoon waaqessaa turan kanneen dhanna qabatan keessaa akka ta'e qulqullichi kun karaa abbaashee kan jiru kana tartiibaan lakkaa'ee ni argannaa jechuudha. Kun karaa biraa immoo kan hiikamu karaa haadha isheedha. Hundeewwan ishee tulluuwwan qulqullaa'oodha jedhamee kan dubbatame kun karaa abbaashee qulqullichi Maatiyoos akkuma barreesse kana karaa haadha ishee immoo maaltu kan jedhu dudduuba deebinee yommuu abaabilee ishee yommuu laallu namoota lama arganna. Peetiriqaadhaaf Teektaa jedhamu. Jarreen kun lamaan yeroo waa'ee dhalannaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii kaasnu biraatuu nafani akka abaabilee isheetti kitaaboleen adda addaa nuuf kaa'u jechuudha. Jarreen kun qabeenyaa sirriitti kanneen qaban yeroo isaanitti jechuudha. Namoota dureeyyii namoota beekamoo turanii baay'ina qabeenyaatiin baay'ee kanneen sooroman jechuudha. Haala kanaadhaan qabeenya haa qabaatan malee dhala garuu hin qaban turan wareega kanatti wareeggachaa turanii yeroo baay'ee namoota qulqulloonni abboonni baay'een kitaaba qulqullaa kan argannu akkasumadha. Dhalan qabanii ni wareeggatu yeroo murtaa'e booda waaqayyo yeroo isaa eege immoo dhala ni kennaaf. Kan akka fakkeenyaaf yoo ilaalle Zakkaariyaasii fi Elsaabees yoo ilaalle isaan kun fakkeenya guddoodha. Akkuma isaan jechaadha Peetiriqaadhaa fi Teektaanis dhalan qaban turanii. Kana booda guyyaa tokko maal jedhaa Peetiriqaan haadha manaa isaa Teektaatiin yaa obboleettii koo qabeenyaa keenya kana maal godhannaa? Kan dhaalu dhalan qabnu. Ati maseentuu anis immoo si malee dubartii biraan beekuu jechuudhaan gaafa inni isheetti dubbatu. Isheen immoo deebisuudhaan maal jettee yaa gooftaa koo waaqni Israa'el anaan mucaa yoo na dhowwate illee atis akka kootti mucaa malee nafiin durba biraa fuudhii haadha manaa biraa fuudhachuudhaan eeyyama akkasii laatteef jechuudha. Yeroo kana abbaan manaa ishee Peetiriqaan maal jedhee deebisa? Gorsa kee kana raawwachuuyyuu miti laphee koo keessatti illee yaadee akkan hin beekne waaqni Israa'el ni beeka jechuudhaan immoo isheef deebise jechuudha. Kun maal nutti agarsiisa? Dhugumachirraa kaanee gaafa laallu jarreen kun gaa'ela qajeelaadhaan waliif amanamanii jaalala akkasiidhaan kanneen jiraatan dhuguma fakkeenya Abrahaamiif fakkeenya Saaraadha.
Abrahaamiif Saaraa dudduubatti deebinee yoo yaadanne akkamidha? Abrahaam maal jedhaa ture haadha manaa isaadhaan giiftii koo jechuudhaan akkuma kunoo Pheexriqaan waamutti. Isheen immoo gooftaa koo jechuudhaan Saaraan Abrahaamin akkuma isheen waamtu teektaanis kun akkasuma gooftaa koo jechuudhaan abbaa manaa ishee Pheexriqaadhaan ni waamti. Haala kanaan kabajaan kanneen wajjirraan jiraatan namoota qajeeloo qulqullaa'oo ta'an jechuudha. Kanaaf asirraa gaafa ilaallu hundeewwan kanneen jedhaman asirraatu kaasne ittaansine tartiibaan ilaallaa jechuudha. Haala kanaan egaa haadha manaa mucaa malee osoo jiraatanii jarreen kun lamaan guyyaa tokko haati manaa Pheexriqaa teektaan jechuudha. Abjuu agarti. Abjuu ishee kanas immoo haala kanaadhaan abbaa manaa isheetti himti. Maal jetti hojii waaqayyoon beekanii kaleessa galgala abjuudhaan gadameessa koo keessaa jabbiin adiin tokko ni baate. Isheenis immoo jabbii adii kan biraa deesse. Kun haaluma kanaan hanga jabbii torbaffaatti itti fufe. Jabbiin isheen torbaffaa immoo urjii deesse. Urjittiin immoo maal deesse? Aduu deesse jechuudhaan kana abjuu kan akka garte abbaa manaa isheetti himti jechuudha. Egaan abbaan manaa ishees abjuu kana akkuma fudhateen Pheexriqaan gara namoota abjuu hiikuu danda'aniitu deemuudhaan abjuu kana gaafanni isaaniif seenessu. Namni abjuu hiiku immoo haala taanu kanaan maal abjuu kana isaaf hiikeera jechuudha. Maal jedheetu hiike? Gadameessa haadha manaa kee keessaa jabbiin dhalachuun ishee maalidha? Haati manaa kee mucaa akka isheen deessu. Jabbittiin immoo jabbii kan biraa dhaluun ishee mucittiin kan biraa mucaa durbaa kan biraa akka isheen deessu. Kunis haaluma kanaan jabbiiwwan torban akka isaan tufan isaan kunis immoo tokko dhalatee tokko dahaa. Dhalatee dahaa hanga dhalatu torbaatti akka isaan deemanii. Kan xumuraa isheen torbaffaa urjii da'uu ishee immoo urjii kan jedhamte isheen xumuraa sun jechuudha. Namoota hundumaan ol kabajaan kan taate kabajamtuu kan taate akka isheen dhalattu. Urjittiin kun immoo aduu argamsiisuun ishee yookiin aduu da'uun ishee namichi yeroo sanatti kan hiike jechuudha. Hanaaf hin ibsamne naaf hin beekamne jechuudhaan haala kanaatiin abjuu kana hiikeeraaf jechuudha. Pheexriqaanis yeroo kana jechuudha abjuu kana isa hiikameedhaaf qabate kan inni kamne immoo yeroo naa hiiku jechuudhaan deebi'eeraa jechuudha. Haaluma kanaan ji'uma sana keessa jechuudha teektaan ni ulfooftee yeroo ulfooftus immoo mucaa dubaraa deesse. Mucaa dubara isaan argatanis immoo maqaa ishee Heemaan jechuudhaan moggaasanii. Heemaan jechuun wareegni koo naaf deebi'eera jechuudhaan haati ishee teektaan haala kanaadhaan maqaa mucaa ishee Heemaan jetteetti wareegaan waan turedha jechuudha. Akkuma jabbii torba jedhame kana ittaansee kan Heemaan kun jechuudha jabbii lammaffaa kan taate Derderiin deesse. Ittaanuudhaan immoo Derder Toonaa. Toonaan immoo Sikaariin immoo Seetinaa. Seetinaan immoo Hermeellaa deesse. Hermeellaan egaa haala kanaatiin jabbii ishee gadhumaatti kan jirtu. Namicha Maaxaat jedhamutti heerumuudhaan hakkoo gooftaa jedhamuudhaan kan geesse akkasumas immoo jabbii torbaffaa kan jedhamte Haannaatiin gaafa fulbaana bultii torba deesseetti jechuudha. Egaan dhalannaa Haannaa fulbaana bultii torba yeroo darbe akkuma kabajne jechuudha. Fulbaana bultii torba jabbii torbaffaa kan taate Haannaa haadha qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkoo gooftaa jedhamuudhaaf kan geesse deesse jechuudha. Haannaan immoo haadha Dubroo Maariyaamiiti. Dubroo Maariyaam immoo gooftaa keenya deesse. Egaan isaan kanadha jabbiiwwan torban kanneen jedhamaniidhaaf urjii kanneen jedhaman haala kanaan tartiibaan gabaabsine yeroo kennu kan jalqabaa teektaadha. Jabbii isheen teektaan haadhadha. Jabbii jalqabaa kan jedhamte jalqabnee gaafa lakkoofnu Heemaan, Derder, Toonaa, Sikaar, Seetinaa, Hermeellaa, Haannaadhaaf Dubroo Maariyaamii jennee tartiibaan halkanaadhaan kaa'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf abjuuwwan amma laalle kana keessatti jabbii torbaffaa kan jedhamte haadha Dubroo Maariyaamiiti. Haannaa jechuudha. Jabbii torbaffaa kan jedhamte Haannaadha. Urjii kan jedhamte immoo urjiin egaa akkuma namichi abjuu hiike sun hiikettu kanneen dura dhalatan jabbiiwwan sana hundumaadhaan kabajaan isaanii ol kan taatu jechuudhaan akkuma inni hiike urjii kan jedhamte haadha gooftaa kan taate giiftii keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiidha. Isheen kabajaan unkaan shamarran sanaan ol qofa osoo hin taane uumamaan hundumaadhaan ol ta'uudhaaf dandeesseetti jechuudha.
Ittaanee immoo namichi niikiin kanaafee aduu urjiin immoo maal argamsiiste aduu deesse kan jedhe aduu sana namichi kan hin argatiin hafee aduu kan jedhame immoo hundumaadhaaf kan ibsu gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoosidha. Gooftaan keenya aduudha. Aduun namoota hundumaadhaaf baati. Gooftaan keenyas immoo wantoota hundumaaf dubbii fayyinaa fakkeenyaaf akka gabaabnaatti ilaalle dubbii fayyinaa raawwatee dhalachuunsaa fannifamuunsaa guutummaan isaa gaafa ilaallu akkuma aduun nama guutummaadhaaf baatu innis addunyaa guutummaadhaaf sanyii addaam hundumaadhaaf raawwateera. Namni bayii aduu qaqqaammate aduu keessa taa'ee aduurraa argata. Namni gooftaa keenyatti amanes immoo maal argata? Dubbiiwwan fayyinaa kana ni argata jechuudha. Haala kanaadhaan gooftaan keenya aduu jedhamuudhaan urjiirraa kan argame namichaaf kan hin hafe gooftaa keenyadha jechuudha. Egaan lakkoofsi amma tartiibaan keenya kun akkuma jalqaba kaasne karaa haadha qulqulleettii dubroo maariyaamidha. Karaa haannaa jechuudha. Asumarraa akka ilaallutti tartiibaan yeroo dhufu amma haannaatti kan lakkaa'u haannaarraa immoo haadha dubroo maariyaamidha. Kan biraan immoo jalqaba kan kaasne qulqullichi Maatiyoos immoo kan lakkaa'e karaa abbaa dubroo maariyaamidha. Karaa Iyyaaqeem jechuudha. Inni immoo achirraan fideetu lakkaa fidee amma dubroo maariyaamitti geesseera jechuudha. Karaa lamaaniin walumaa galatti kan jennu jechuudha. Jalqaba akkuma kaasuudhaaf yaalle hundeewwan ishee maalidha? Tulluuwwan qulqullaa'oodha jechuudhaan dursee kitaabni waa'ee isheedhaaf kan dubbate haala kanaadhaan karaa abbaas karaa haadhaas hundeewwan ishee kan ta'an qulqulloota abbootii irraatii kan argamti taate dubroo maariyaamii haala kanaatiin argamuu dandeesseetti jechuudha. Egaan gabaabumatti seenaanii jalqaba abbootii harmooliidhaaf abbaa isheedhaaf haadha ishee haala kanaadhaan kan ilaalle yommuu ta'u kutaattaanutti immoo dhalachuu ishee haala kamiin ture kan dhalatte kan jedhu kutaa lammaffaadhaan qabannee kan dhiyaannu kan ta'u har'aaf asumarratti nu haa ga'u abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.